نوكينيا جنة سيعملني هاركسيف ركني ويا Asama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya alaamanni sa'aa namni naguma egaa nagaa ol gaafachuun aadaadhuma keenya ta'eef nagaa ol gaafachaarra malee qe'een Oromoo nagaa erga dhabdee bubbulteetti jaarraa hedduun irra ture inni amma kun immoo baay'ee nutti baay'atee jira waan ta'eef egaa akkuma beektan hayyoonni kan keenya manidhaa keessatti guyyaa gara 15tti deemaa jiru erga nyaataa fi dhugaatii lagatanii fayyummaan jaraas baay'ee kan nama yaaddeessaa jirudha dhugaa dubbachuuf taanaan dhugaan erga baddee nageenyi erga baddee bubbultee jirti biyya keenya keessatti akkasumas keessatti ilmaan Oromoo irratti karaan nurkaa badee addunyaatti iyyanne mootummaatti iyyanne mootummaa sila sin qabnusuma qabnuttu iyyanne dadhabne egaa bor hayyoonni kan keenya kun waa tokko nu jalaa taanaan bo'u keenyarra osoo amma sagalee taanee hayyoota keenya kana bira dhaabbanne ilmaan Oromoo miidhamaa jiran kana bira dhaabbanne gaariidhaan jala akka yaada kootiitti egaa akkuma beekamu torban kana keessa ajandaalee gurguddaatu iyyuu nuuf biqilamaati jiru jechuudha keessatti jarraka artist Saaliyaa Saamee kan duraan kabajnu amma kan of salphifte jechuudha egaa akkuma beekamu artistiin kan uummata Oromooti malee kan dhaaba tokkooti miti akkuma isiniin jedhaa ture raayyaa ittisa biyyaan taa'attee yaadaa jirti umuriin siiniti ni godhataan rakkoon qabdu haa taatu kabiraammoo akka shanan gibeetti jechuudha akka qeerroowwan shanan gibeetti ibsa ejjennoo paartii badhaadhinaa keessaa nu bitilanii baasaniitti jiru erga yoomiitii paartiin badhaadhinaa ibsa ejjennoo qeerroo shanan gibee baasuu jalqabe kun akeeka biraati keessatti kan immoo barreeffamni isaa akka ba'e ni beeknaa eenyu akka barreesses ni beeknaa logo jara qabatanii jira logo badhaadhinaati logo qeerroon logo mataasaa danda'e hin qabu logoon isaa Oromoodha alaabaa abbaa gadaati alaabaa Oromooti egaa kunis ajandaawwan adda addaati keessatti immoo dhugaa dubbachuuf taanaan sirbi Hacaaluu Hundeessaa galatooma 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 sirbi kun sirba baay'ee bareedaadhaa fi haala inni itti qindeeffame illee haala namatti toluu fi haala inni itti hojjete illee adda kan ergasii kan inni hojjetaa ture keessaadha. Egaa atis nuuf galatoomi hacee nuuf jettee lubbuu kan kedhabdee aarsaa hedduu nu kaffaltee harka diinaatiin galaafatamte. Ati jechuun lubbuun kan kee tokkittiin jechuun lubbuu namoota hedduu kan caaludha akka hin taanetu jalaa galaafatamte. Ammas ajandaa bituudhaan sirba isaa osoo bareechee hojjetamee hin dhumne baay'ee eegaa jirra. Ba'uunsaa akka nama dhuunfaa tokkotti akka Oromoo tokkotti akka aarsaa tokkotti nagadisiisee jira baay'ee. Sirbicha sana keessatti amma ilmaan Oromoo qabsoo kanaaf aarsaa kaffalan kan itti galateeffatudha. Hacee atis nuuf galatoomi. Caffee jannataa ciisi siin jenna Hacaaluu hedduus jaallanna. Cuucaan saba kee miidhamni lammii kee rafuusi dhowwinaa mudhii kee hidhattee sagalee kee dammaan bookiftee barooddee diina garaaraaftee waltajjiirra baanaan diina rommisiiftaa lugna jagnoomsita lammii kee saba kee boonsita jiruun kee jiruu goota duuti kees du'a goota jechi kees jecha goota gochis kees gocha goota gochi kees gocha goota naatu du'e malee hacee atin duune jirta matin duune jirta. Egaa ajandaawwan torban kana keessa nu ba'aa jiran keessaa tokko kana jechuudha. Sirba isaa galatoomaa kan jedhu FB irra akkas YouTube irratti deddeemsisaa jirtu garuu kan isin beekuudhaa qabdanu ajandaanis jijjiiramuudha amma torban kana keessa ilmaan Oromoo yeroo hayyoota isaaniitiif sagaleetti ta'anu yeroo acuuccaa Oromoo ragaa jiruuf sagalee itti ta'anuudha jechuudha kan qophiirra jiramu. Kanaaf ajandaawwan amma fidanii jijjiiruu sammuu keenya jijjiiruu danda'u kanaaf of eeggannoo guddaa gochuun qabna jechuudha. Mee mala naaf himaa mala dhabee jawwaree seerri uumaa cabee dhugaan sobaan gulaalamee namni hamii baree eekera hamata namni soba baree bishaan laafkata namni qalbiin hir'uu
du'aatti dhaadata namni seenaan beekne haadha gurgurata bahan malee biiftuun lixaan bahu biiftuun lixaan bahu turras malee dhugaa dhabuun tahu namni kayyoo waraanamee tobsaa waraanamee tobsaa bishaanillee guunnaan dhagaa cabsaa bishaanillee guunnaan dhagaa cabsaa cilee cabbiidha jedhee hin amanu erga aangoodhas jennee hin abdannu kan garaan koo hawwitee siddoo qabaa olee buluu siin gadduu gaaf tokko dhaqqabaa dhugaan gu'ee sobatu mirgisaa sabnis nuffee kunooni callisaa kanaafarraa biiftuun ifaan qabdu baraan sobaa dhugaan mirgan qabdu facaasaniif akaa'ii waa margu of baafateera kan du'e waan argu seenaa sodaafu ifnee maal nu dhibe fala qabnaan bar nu dhaloonni qube abdii muriini dhaloonni waa fala dhugaa maseene boruu lakkuu dhala kanan hawwuu haqaa fi tokkummaa haqaa fi tokkummaa naaf diinni koo haa cuucaaf gandummaa barruun barruu haateetu dhiidhimsaa haateetu dhiidhimsaa qaroon boo'ee kunooni dhimmisaa qaroon boo'ee kunooni dhimmisaa malum malaan wal gorsaa dhaloonni koo dhugaa dhabuusin ta'uu bargurri koo malum malaan wal gorsaa dhaloonni koo dhugaa dhabuusin ta'uu beekadho gurri koo muktii qottoo barmuu karraa citee ufuuf muree barsanyii isaa fixee sibiilumaan bar sibiila qaruu numaan wal nyaachisan garuu facaasaniif akaa'ii waan margu of baafateera kan du'e waan argu seenaa sodaafu dhiifnee maal nu dhibe fala qabnaan bar nu dhaloonni qube abdii muriini dhaloonni waa fala dhugaa maseene boruu lakkuu dhala abdii muriini dhaloonni waa fala dhugaa maseene boruu lakkuu dhala nu keenya jennee si amanne harka siif